Ana kanaan himatan qaban dalagaa isaa seennee namni dalagaa xiyya seenee ciikota gartee tiktookurra nagala dhabamsiisaa jiru. Gurbaa kana silaa namni himatu isa himachuu qabu ana. Meerii dhageessa gaa. Nannagaa. Dalagaan ani firraa quban qabneen na himatteen siin jiboo dhagaye. Kanaaf dhaamsine isaa qabu ciikota nagalatti naanneessuu dhiisuu qaba takkaffaa. Ciikota yoo nagala marfee waraana buqqiste gulukoosa sirra dhaba numeen. An bulukoosa ayyuu namaa kennaan jira bulukoosa siin sodaadhu. Garuu amantaan kee maali? Beeko wallahi gaaffiidha. Gaaffiin rakkoo qaba? Yaa gaaffii bareedaa amantaan kee Islaam. Wallahi jeen. Wallahi ji. Islaama sirbu ati ana qofa garte. Hai naa deebisi ka sirriitti. Abdii naa deebise isa dhugaa rabbiin sobiniiti. Dhagee namticha dhagee gaashtaamiru dhageeffadhu. Amantaan ti maali naan jette? Amantaan ti Islaama. Sirrii salaamataa siin jechuufan yoo salaamata waliin hin jenne. Amantaan kee Islaama siin jee namticha nama laal. Amantaan kun Abdii yoo Islaama ta'e salaamataa jedhee ka'e jammaruufanii naa'im. Islaama hay itti fufi. namticha gulkoos irra dhaabaatu badhu. Jedhitti gaafatama Abdiidha Islaama naan jetti. Islaama ilaa itti gaafatama jee. Hay. Ayya. Deeb jee. Obboleessa koo salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtaa nagumaa. Jira nanu asirra dhufeeti maal taati? Alhamdulillah. Baga jiraatti. Marfeen sun akkam si bira darbe moo dawaa ta'edha? Marfeen kan kee gartee nalleen tuune garuu ammoo ciikota kiyya nagalatti akka malee miidhe. Ciikota kiyya marfeen kan kee akka malee miidhe jira. Ciikota hudduu gurguddaa jala malee deemtu ati hudduu gurguddoo jala maal gootu qoye? Sirriidha dhaggeeffadhu.